hunda dura asitti guyyaa irraa kana eebba yoo maltiimiidiyaa irratti argamu koof gammachuu guddaatu natti dhagahama. Waa'ee miidiyaa irratti gaazexeessaan hojii miidiyaatti kan hojjetu waan ta'eef yoomis hojii miidiyaa hojjechuuf kan deemu waan ta'eef miidiyaan maalidha waan jedhu irratti fi gahee miidiyaan hawaasa tokko dammaqsuu irratti hawaasa tokko gahoomsuu irratti taphatu irratti waan xiqqoo isiniin jechuun barbaada. Miidiyaan humna guddaadha. Akkuma beekamu fourth state jedhamee beekama yookiin mootummaa arfaffaa jedhamee beekama. Addunyaa kanarratti taateewwan ta'an hundaafuu ka'umsi baay'een isaanii miidiyaadha. Ammeenyummaadhaanis gaarummaadhaanis jechuudha. Namoota gara gaarummaattis kan dadammaqsu miidiyaadha. Gara ammeenyummaattis kan dadammaqsu miidiyaadha. Fakkeenyaaf Ruwaandaatti jinosaayidii ta'eef miidiyaadha sababni. Ni yaadattu jedhee ni yaada. So miidiyaan humna guddaadha. Garuu akkaataa itti fayyadamnuu fi wanta nuti dhimma itti baanu sanii kan murteessu jechuudha. Kana booda miidiyaan alaa wanni hojjetamu tokko illee hin jiru baay'ee. Addunyaan dijitaalaayizeeshiniitti kan deemaa jirtu dijitaalaayizeeshiniitti deemaa jirra taanaan barbaannu injiinaraa taanu barbaannu ogeessa fayyaa taanu waan barbaannu yoo ta'an we can't be out of media hin dandeenye tasuma jechuudha. Jireenyi keenya baay'ee walitti hidhamaadha miidiyaa wajjin. So miidiyaan gahee guddaa jireenya keenya guyyuu keessatti waan taphatuuf namni afaan keenya hojjetu namni keenya waa yoo hojjetu tumsuu deeggaruun akka filannoo osoo hin taane ani parsanaalii akka dirqamaatti ilaala. Sagantaa afaan Oromoo hojjetamu yeroo kamiyyuu subscribe godhaa nan laala sagantummaan illee toluu baate jechuudha. Maaliif adeemsa keessa namni sababa garaagaraatiin yoo wanti hunda faasilitii hundas guutuu baate adeemsa keessa immoo guutuu waan danda'uuf jechuudha. Taalentii keessa keenya jiru gahumsa keenya jiru muuxannoo nuti qabnu gama miidiyaa irratti we have to promote ourselves. Eenyu akka taane of baasuu qabna of gurguruu qabna jechuudha. Addunyaan amma akkasirra jirti mireeti. Atama fakkeenyaaf teekinooloojistii cimaa taatee sooftiweerii kalaquu dandeessa appilikeeshinii uumuu dandeessa yookiin immoo piroobileemii wayii solvi gochuu dandeessa ta'ee piroobileemii solvii gochuu kee akka namni biraa yoo sin beekne homaa gochuu hin dandeessu jechuudha. Waan keessan gurgurattee itti fayyadamuu hin dandeessu ofiis upgrade gochuu hin dandeessu. So kun carraa guddaa waan ta'eef san akkasitti yaa fayyadamnu sin jechuun barbaada.